Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota GMN raawwatu galgala kanaaf qabnu isinitti himna oduu roobii galgala qabnu kan isinitti himu ani Lammii Sireetii jalqaba irratti matootii oduu isinitti himuun ni eegala. Manni marii nageenyaa biyyaalessaa walgahii taa'een haala waliigalaa naannawaatii fi biyyaalessaa irratti mari'ateeti jira. Ministeerri Haajaa Alaa dureeyyii biyya Neezerlaandii wajjin mari'achuu beeksiseeti jira. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom tajaajila chaarjii konkolaataa elektirikaa saffisaa guddisuu jalqabsiisuu beeksiseeti jira. Gaazaan biyya dirree du'aa taatee jirtu ja'a barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Kunneen hangafoota oduutii gara bal'ina oduu keenyatti hoggaa seennu manni marii nageenya biyyaalessaa guyyaa irraa walgahii taa'een haalota nageenya biyya naannawaa fi idil addunyaa qorachuudhaan marii taasiseeti jira. Manni marichaa walgahii kana boodaas ibsa yoo baasu haalli waliigala naannawaa biyyaalessaatii fi idil addunyaa irratti marii taasiseen keessattuu biyyi teenya Itiyoophiyaan gama misooma diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa irratti marii taasisaniin Itiyoophiyaan imala badhaadhinaa jalqabdee haala saffisiisuu danda'u irratti tarree biyyoota addunyaa guddatanii wajjin dorgomtuu taasisuudhaaf marii gadi fageenya qabu manni marichaa guyyaa irraa eeblata akka bara 2017 marii jalqabuu beeksisaniiti jiran. Ministeerri Haajaa Alaa Itiyoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeexewoos dureeyyii biyya Neezerlaandii wajjin mari'achuudhaan carraalee investimentii mijataatti fayyadamuudhaan hirmaannaan investimentii Itiyoophiyaa keessatti qaban akka guddisan yaamichaa taasiseeti jira. Dr. Geediyoon Ximeexewoos Itiyoophiyaatti ambaasaaddara Neezerlaandii kaatee Kiristiin Peerii wajjin mari'achuudhaan hariiroo biyyoota lameenii cimsuun haala danda'amu irratti marii taasisaniiti jiran. Marii isaanii tanaanis gama riiformii waliigalaa mootummaan adeemsee carraa investimentii mijataa uumeen dureeyyiin biyya Neezerlaandii fi kaampaaniin isaanii hirmaannaa isaanii cimsanii akka itti fufanis Dr. Geediyoon gaafateeti jira. Gama biraatiin ammoo ministirichi haala raawwii waliigaltee Piriitooriyaa wayitaawaa nagayaa fi tasgabbii naannawaa irratti ifa gochuu isaanii odeeffannoo ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom tajaajila chaarjii konkolaataa saffisiisuu lammeessaa magaalaa Finfinneetti jalqabuu beeksiseeti jira. Buufanni lammataa Itiyoo Telekoom jalqabde kun magaalaa Finfinnee Maganaanyarraa gara Boolee Ambassaa Garjii fuulduratti hojii eegalchiisuu fi konkolaattota akkaataa Awurooppaatiin hojjetamaniin chaarjiin elektirikaa guutuuf kan dandeessisuu fi dandeettii chaarjii baay'ee saffisiisaa akka qabu ta'uu dhaabbanni Itiyoo Telekoom kun beeksiseeti jira. Buufataalee guutinsa konkolaataa elektirikaa kun humna elektirikaa sekendii takka keessatti kiiloomeetira tokko imalchiisuu dandeessu guutuudhaan daqiiqaa 15 keessatti humna dhibbantaa guutuuf dandeettii kan qabu ta'us dhaabbatichi beeksiseeti jira. Buufataalee elektirikaa kunneen tajaajila isaanii sa'aatii 24 keessatti kan kennan yoo ta'u tajaajilichi karaa teelee birrii suupar aappii fayyadamuudhaan kaffaltii tajaajilaa raawwachuuf kan dandeessu ta'uu Itiyoo Telekoom beeksiseeti jira. Oduu biyya alaatiin biyyi Gaazaa dirree du'aa taatee jirti ja'a barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuterees. Namoonni nagaa du'aadhuma hin qabne keessa galanii jiraachuu kan himu Antooniyo Guuterees Israa'el deeggarsa namummaas ta'ee meeshaaleen kamuu gara Gaazaa akka hin seenne dhorkuu hordofe dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Filisxeemonni Gaazaa rakkina hamaaf saaxilamaa jiraachuu beeksisaniiti jiran. Antooniyo Guuterees dubbii tana akka dubbate ejensiiwwan Yuunaayitid Neeshin jaha deeggarsa namummaa Filisxeemota Gaazaa jiran akka dhaqqabuuf gaggeessitoota biyyoota addunyaatti erga iyyataniin booda yoo ta'u ministeerri dhimma alaa Israa'el ammoo gama isaatiin Gaazaa keessa nyaanni gahaan akka jiru ibsuudhaan Antooniyo Guuterees Israa'el maqaa balleessaa jira jechuudhaan deebii kenneeti jira. Israa'el bitootessa lamarraa jalqabdee deeggarsi namummaatii fi meeshaaleen garaagaraa akka hin galle uggura keessee jiraachuunis ni yaadatama. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN raawwatuun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee kanan gammatti hordofaa turtanii qophiiwwan GMN kanneen birootti fufu turtii gaarii.